Shama harkafuun kabajamtoota hordoftoota diidaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti akkasumas immoo jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtanii fayyaa jirtanii egaa hordoftoota kiyya Frankin alatti oduu baay'ee nama gaddisiisu kan nama bohaarsu yeroo tokko akkumatti sagaleedhaan isiniif fidaatu oduu barumsa qabullee isiniif fidaatu ambaan booda akkatti waliin itti fufnan jedha. Egaa hordoftoota diidaatiif sanaan duratti warreen YouTube khiyyaaf haaraa taatan isin hundoo diidaatiif irratti subscribe share like gochuudhaan akka maatii keenya taatanii oduu ani dabarsu akkana hordoftan isin jedha. Toleka kara oduu jajjaboo har'aatti gadaa deeman. Egaa kabajamtoota hordoftoota diidaatiif oduun har'aa oduu baay'ee nama bohaarsu sun ta'in oduu baay'ee nama gaddisiisu. Har'a wanta ajaa'ibaatu na muddate as boolee irratti jechuudha. Hordoftoota diidaatiif especially gorsa guddaa kan kennu barbaadu warreen biyyoota warreen biyya arabaa jirtan especially obboleettiiwwan teenya sun hunduu jechuudha offeggadha especially yeroo biyya arabaa irraa kara Itoophiyaa dhuftan boolee airport irratti jechuudha namoonni adda addaa jechuudha akkasumas immoo hannaan shanxaa keessan fudhataniitu akkasumas immoo hanna adda addaa irratti bobba'aa jiran. Maal jechuu barbaadetanii akka tasaa akka har'a boolee airportii deemen tureyyuu obboleettiin teenya biyya arabaa irraa dhufte jechuudha. Akkuma nama gaarii nama nagaa ta'eetu jechuudha kottu eessa deemtaa as biyya akkana magaalaa akkana deema jetteetu oga walii galanii booda mucayyoon tun oga makiinaa keessa seentee booda jechuudha hatattaman yeroon booda mucayyoo tana ishee wanta ta'een tuqaniitoo qaama ishee wanta ta'een tuqaniitoo jechuu qarshii isheen qabaattu qarshii isheen qabdu shanxaa isheen qabdu kan waggaa lama itti laffaate jechuudha ilaalaa kan waggaa lama itti laffaate isa kana hundaa jalaa xaraganii fudhatanii deemanii kanaafuu firoota kiyya baay'ee gaddeen jira baay'ee gaddeen jira isin hunduu especially dubartoota afaan oromiffaa beektan miskiinota keenya dhugaan isin jedha of eegaa hattuurraa of eegaa nama gaarii fakkaatanii too makiinaa qabatanii dhufanii too jechuudha akka nama taaksii hojjetu akka nama taaksii hojjetuu fi akka nama gaarii ta'anii too jechuudha naatu teejaallesh jaanii too eeyyan deemeettaa yeroo obboleettiin ta'e yookaan abbaan kee yookaan haadha ta'e boolee airport irratti yoo isin eegne fira yoo hin qabaanne nama tokkoyyuu akka hin amanne amanuu hin qabdan qarshii itti laffaatan kan waggaa lama itti laffaatan uffata keessan shanxaa keessan kana hundaa si jalaa fudhatan waan ta'eefu firoota kiyya of eeggadhaa baay'een gaddee gaddi kun gadda baay'ee nama gaddisiisu so take care of eeggadhaa isin jedha of hin gadhisinaa of hin gatinaa isin galee wannan ani jechuu barbaade isiniif gala waan ta'eef inni biraa torban tokkoon dura moo akkana mucayyoo waggaa afur moo akkana tanaan dura irsa qabdi turtee ijoollee illeen tokko godhatanii turanii yeroo isheen Itoophiyaa keessa jirtu as magaalaa Adaamaa keessa jechuudha. Akka tasaa miidhaa wayii ni uumamaa mudannoo badaa wayii ni uumamaa isaan gidduutti jechuudha dhirsishii nama wayii makiina tokko qaban tureyyuu nama wayii hin gaccaa oga nama wayii gaccee booda jechuudha qarshii namni gaccaame kun du'ee jira karaa afaan oromootti akkuma beektan gumaa jedhama isa kana kanfaluu dadhabee makiina isaa gurgulee wanta baay'ee godhe kara mana hidhaallee ni seenne achiin booda mucayyoon tun kara biyya alaa deemteetu jechuudha
isa gargaaruudhaaf kara waggaa afurii kana hojjette. Inni ji'a 3 ji'a 4 ugaa ta'e booda qarshii makiinaa san jechuudha kan faleetu jechuudha. Isheen illee waggaa tokko laffaatee qarshii isaaf ergiteef jechuudha. Akkuma ta'e mana hidhaa keessaa bahe jechuudha. Akkuma ta'e mana hidhaa keessaa ugaa bahee booda mucayyoon biyya alaa biyya Beerut jirtu tun jechuudha. Halkanii guyyaa laffaatu qarshii isaa ergaatu jechuudha. Maal ta'e lafa bitii damma koo jettiini ishee lafa namni jedha qarshii isheen ergitu sun jechuudha. Lafa osoo hin ta'in qarshii ishee jalaa barbadeessitu ilaalaa ka. Lafa bite jedheetoo lafa nama biraa jechuudha. Footoo kaasetu jechuudha. Imuudhaan telegiraamiidhaan hin ergaaf. Bittee damma kiyya jettiin eeyyeen bite jedhaanii garuu qarshii isheen ergite san jechuudha. Mana caatii deematu, mana sigaaraa, mana maxaxii deematu jechuudha. Qarshii jalaa barbadeessa. Inni biraa moo egaa akkas gochaatoo qarshii ja'aan ergitu san jechuudha. Jalaa fixe ugaa akkas ta'e booda jechuudha. Yeroo kan mana ijaaree jetteeni mana yaa ijaaru jetteeni dhiifama wajjin kan sagalee addaan kukkutaa jiru alattan voice gocha jira tureeyyuu namni cinaadhaan natti dhufnaan akkana kara manaa seenee amma ugaa akkas ta'e booda jechuudha. Mana ijaaree jetteeni ishii qarshii ja'aan ergiti. Mana ijaaraa jirtumee na ergi jetteeni mana ijaaramaa ta'e kan nama biraa footoo kaasatoo isheedha ergaatu jechuudha. Baay'ee ittiin gammadaa. Ji'a waggaa arfaffaarra geenyan mee ammas footoo ergii dhume jira jetteeni. Ammas mana dhume L-shape nama biraa jechuudha. Kan nama biraa sinii galee ilaalaa akka ajaa'iba dhiiraa jechuudha. Kanaafuu inni ergee booda baay'ee gammaddee dhugaa dubbachuudha. Yoom dhufte isinitti fakkaate yeroo Beerut magaalaan Beerut yeroo dabarte akkuma beektan dho'ee ture. Yeroo san keessa yoo dhuftu jechuudha. Akkuma dhufteen manni kiyya eessa, manni ijaarame eessa kan jedhamu isa san shaanxaa ofii qabattee karama warraa gagaltee booda mana ijaaramaa kiyya dhaqee ilaaleettee yoo warra gaafattu mana kamii ijaarte jaaniini mana maalitti ijaarte manni ati ijaarte manni gonkumaayyuu hin jiru warri jedhaniini baay'ee hin maraattee carqii ishee ofirraa baastee jechuudha. Dhugaa isin jedha karaarra jechuudha akka nama maraate. Namicha abbaa warraa ishee echatti argattee mana caatii keessatti argattee dubartoota adda addaa wajjin osoqamaa jiru. Dhiirota adda addaa wajjin mana bunaa mana caatii osoqamaa jiru. Achitti qabdee innillee hidhamee jira. Baay'ee maraattee amma kinoo as magaalaa ani jiraadhu keessa jirti. Baay'ee boochee natti himte. Baay'ee gaddeetan jira dhugaan isin jedha. Baay'ee rifadhe. Kanaafuu ani dhaamsa isinii dabarsuu barbaadu akka obbolummaatti maalidhaa firoota kiyya isin hunduu warreen sagalee kiyya dhageessan dubartoota biyya arabaa jirtaniif maaloo irra deebiitan isin kadhadhaa. Maaloo qarshii keessan nama beektaniifillee isheen amma dhirsa qabdii dhirsa ofiitiif ergitee akkana taate. Ispeeshaalii warreen onlaayiniidhaan dhiira tokko jaalattan teekar qarshii keessan hin erginaa. Offeggadhaa qullaa galtan hin maraattan. Qarshii halkanii guyyaa sa'aatii 24 laffaatanii argattan yeruma tokkotti yoo barbadu isin jala barbadeessan. Offeggadhaa firoota kiyya dubartoota obboleettiiwwan kiyya baay'een isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Baay'ee nama gaddisiista waan ta'eefu. Kanaafuu halkanii guyyaa wanta laffaatan isaa irratti namni tokko dhufe yoo isin jalaa fudhatan ilaalaa gaa.
akkaataa itti nama jibbisu. Kanaafuu isin hunduu biyya arabaarraa kara Itoophiyaa yoo galtan teegar of eeggadhaa. Qarshii keessan leebaan adda addaa dhufeetoo akka isin jalaa wantoota adda addaa akka isin jalaa hin fudhannee isin jedha firoota kiyya. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa guddaadha waan ta'eefuu horaa bulaayii warreen chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan isin hunduu subscribe fi share like gochaatoo akkana hordoftan isin jedha. Of eeggadhaa, ammalleen isin jedha of eeggadhaa. Nagaannaa jedhaa horaa bulaayii halkan gaarii haa ta'u, guyyaan torban gaarii isiniif haa ta'u. Fuulduraaf odoo akkana gadda akkana mudannoo akkana akkasumas immoo piraankii adda addaa gidduudhaan barumsallee gidduudhaan isinii dabarsaa. Waliin taana isinin jaaladha. Nagaannaa jedha.